Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kabajamoo qaalii ilmaan Oromoodhaa akkam jirtan nagaa fayyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Kan dhihaa, kan bahaa, kan kaabaa, kan kibbaa guutuu addunyaarra kanneen jirtan hundi. Obboleeyyan kiyya qaalii har'aan tana waniniin as bahee irraa dubbachuu barbaadu waa'ee ammaan tana deemaa jira. Ta dur dhokattee deemaa jirtu ta ammaan tana ifa baatee deemutti jirtu jechaadha. Wanni san maali yoo kajennu taate waa'ee hiddalata Oromooti. Seenaan yeruma takkallee dhaabu haga fedhan biyyarra guuranii awwaalaa yoo oolaniis seenaan bakkattiif deebisuunsi waan hafan qabne. Kanarraa kan ka'e ilmaan Oromoodhaa yeroo hedduudhaaf warreen gartee biyya isaanii irratti abboomuudhaaf, seenaa isaanii deeffachuudhaaf, haqaa fi mirga qaban falmachuudhaaf yeroo dheertuudhaaf tattaaffii godhan wal dhahinsa seenaa haala qabsoo duraa gartee wal dhoysisuudhaan ilmaan Oromoodhaa maraan martoo qabsoo keessatti hambisanii akka ifii isaaniitii wal nyaatan taasisan jechuudha. Waan kanarratti Habashaan duula adda addaa ilmaan Oromoo irratti godhuu keessatti shoora olaanaa hedduu taphattee jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e ajandaa Habashoonni nu uumu kan hojiitti jijjiiru keenyuma jechuudha. Keenyuma kan isaan waal ta'eeffatanii akka gartee budaa nama keessaa dubbattuutti isaan keessaa haasawanii saba dogoggorsiisanii yeroo dheertuudhaaf maraan martoo siyaasaa keessa Oromoo tursiisanii Oromoo afaan faajjeessanii rakkinaa fi gadadoo keessatti hambisan. Kanarraa kan ka'e har'aan tana maraan martoon siyaasaa ta yeroo dheertuudhaaf bara dheeraadhaaf Oromoo keessa turte san waallee yeroon sii dhumachaa waan deemtuuf jecha yeroon sii gabaabbattee haanisii qallatee waan jiruuf miidhaa gartee wanni kun sabarra geesse miidhaa hagan qabne. Waan kana ta'eef har'aan tana duuba ammaas wanni haariyoomee jiru seenaa Oromoodhaa dogoggorsanii barreessu, dogoggoraan haasa'u. Kun hawaasaaf bala rakkoo guddaa dha'umaa jechuun. Kanaaf ajandaa kana kan hojiitti hiiku namuma keenya jechaadha. Waan kana namni keenya ija gatiitiin gadi ilaalee beekuu qaba. Summii deemaa maraadhaa tan gartee Oromoodhaaf kaayamte bara baraan haariyoomsaa akkuma gartee meeshoonni gartee ammayyaawaa deemanitti siyaasaanis ammayyaawaa deemti jechaadha. Kanarraa kan ka'e ammaan tana wanni deemaa jiru waa'ee hiddalatiinsa Oromoodhaa dogoggorsuu keessatti waa hedduutu mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf hiddalata Oromoodhaa yoo kajennu taate Oromoon lama dhale Booranaa fi Bareento. Boorana 11 Bareento 5. Kana namuun haalu jechuudha. Bineensi lafa Oromiyaatillee ni beeka. Seenaan yeroo dheertuu feete yoo qabaattees waan gartee dhalli walii dhaamaa dhufuuf jecha hin beektu. Kammoo meessu yoo diina taate malee. Kanarraa ka'uudhaan amma fakkeenya tokko yoo kalaalu taate ilmaan bareentumti 5. Shanan bareentoo kan Oromoon beektu, kan ifiifis akkasitti beekan Karrayyuu, Xumuugaa, Humbanna, Qalloo fi Murawwa.
Karrayyuu ilma bareentoo ilma Oromoo. Xumuugaa ilma bareentoo ilma Oromoo. Murawwaa ilma bareentoo ilma Oromoo. Qalloo ilma bareentoo ilma Oromoo. Humbannaa ilma bareentoo ilma Oromooti. Shanan kanaatu shanan bareentumaati. Duuba obboleeyyan kiyya qaalii shanan kana keessaa shanan kana lama xumuugaa fi karrayyuun gama gartee iddugaleessaa haga gama gartee kaaba Oromiyaatti kan qubatu, kaanis gama kibbaatti haga ilmaan Booranaatti kan qubatu, ilmaan xumuugaa ilma bareentooti. Sadeen Harargeedhaa, Murawwaa ilma bareentoo ilma Oromoo. Qalloo ilma bareentoo ilma Oromoo. Humbannaa ilma bareentoo ilma Oromooti. Sadeen kanaa qubataa jechuudha. Arragaa sadeen kana keessaa kan arragaa baafamee bareentoo keessaa ala baasan qalloo bareentooti jechuudha. Wanni kun hawaasa wal ficcisiisuudha taate jechuudha. Maaliif jennaani ilma jara obboleeyyanii wal beeku. Jara kun cinaa jira kun asin naa jira jedhee yeroo dheertuudhaaf hormaata tokko ta'uu beekuudhaan waliin jiraachaa jiru waan kana iddoo fiduun isaa wal ficcisiisuudha. Gara maraamartoo siyaasaa keessattis kan miidhaan guddoon irra gahe sadeenuma kana jechuudha. Arra sadeen kun yoo halaalu taate osoo gartee eega Oromiyaan Habashoota weeraramtee gabrummaadhaaf jilbiifatte warreen yeruma takkallee jilbiifachuu dhugaasa yoo walitti himan firummaan ni tolti malee hin baddu. Arraan tana sadeen Harargee kun yoo halaalan taate gurguddoo hayyoota adda addaa kan qabsootti akka shamaattii fi baqanii sabaaf ifan kan qabsoon nyaatte hagan qabdu. Kadiinni nyaatees akkasuma manni haala kaa'u. Kun hanqatee arraan kana gama seenaatiin dhufuudhaan waan gartee deemaa jiru laallee cal jennee bira kutuun itti gaafatama seenaa jalaa nama hin baasu. Kanaafuu arra yeroon ta durii miti. Seenaa dogoggorsuu caalaa nama dachiirraa fixuutu dura bareeda. Kitaabaan kakaayamee jira. Waan kana taateef obboleeyyan kiyya dhalti jirtu. Namoonni ammaan tana jiran kun hundinuu dhalti wal duuba waan dhufaa deemtu jecha addunyaa irratti waan argamtuuf jecha nama gartee guyyaa itti du'uun beekne kaduuf taa'u jechuudha. Nama duutiitti murtooyte wal duraaf duubatti haa duunu malee. Kanarraa dhala dhuftuuf wanni hambisan seenaa dogoggoraa guutuu kitaaba irratti. Fakkeenya tokko amma dura irratti yoo fudhannu taate kitaaba waan kanaaf maxxanfameetu jira. Kitaabni kun kunooti laaluu dandeessanii jecha. Kitaaba kana warri maxxanse kitaabni kun bara 1995 maxxanfamee jechaadha. Warreen kitaaba kana maxxansan Toleeraa Tasammaatii fi Hundaasaa Waaqayyaati. Bareento afuruma. Qalloo ilma bareentootii miti. Akka itti kaayamee jechuudha. Deebii wanni kun duuba qormaataan alatti hayyoota gosootaatiin alatti kan barraa'e ta'uun wahuma ifa galee jechaadha. Kanaafuu waan kana kun fudhataman qabu jenneeti kitaaba kana laallee kan bira dabraa turre jechaadha.
Arroso akkasiin jiru guyyaa afran qalloo bara 60ffaa kabajan obboleessi keenya Badrii Kabiiraa wahuma kana fidee akkuma beektanitti Oromoon Booranaa fi Bareentuma dhalee jenneetti amannaa takkaa Oromoon bakka lama addaan qoodamee Booranaa fi Bareentuma jennaa. Bareentumni kun Bareentuma warri katabe Bareentuma yeroo garii 6 godhuu, yeroo garii 7 godhuu, yeroo garii 5 godhan. Ammoo ummanni Bareentumaa yoo keessa deemtanii gaafattan. Ani marsaa 3 keessa deeme, marraa takka ama 3 keessa deeme, marraa takka ama 2, marraa tokko amata tokkoon keessa deeme riisarchii godhe. Kana keessatti 5 Bareentumaa jaaniitti qoma dhawatanii dhaadatan malee 6 Bareentumaan jaan 7 Bareentumaan jaan hagaan an argetti. Waa'ee seenaa irratti hayyoonni seenaa as keessa jiranii waan tokkorra wal dhabuu hin qabnu. Maaliif seenaan nuti dubbannu kuni ka'amata dheeraa waan ta'eef seenaan kun if jijjiiraa guddachaa irrachaa itti dabalamaa waan deemuuf yoo akademik bakka ta'e tokkotti waliin taa'anii haasawaa malee gabaabduu akkanaa irratti yeroo dhiyeessan xiqqishoo nama wal hubachiisuu dhabuun mala. Anyway, Bareentumaas akkasumatti 5 Bareentumaa jaama malee Bareentumni lamatti namni waa xiqqoo qoftiin akkas keessaa dhagayeettiin beekaa. Garuu barsiisonni kiyya kaman guddoo maallaan jaan Bareentumni bakka lamatti adda bahaa jaan. Maybe har'a waan irra dhageessan ta'a hedduu keessanii fi Bareentuma Roobeetii fi Bareentuma Xabboo. Bareentumni Roobee 2 Karrayyuu fi Arsiidha. Bareentumni Xabboo 3 Harar qubatu jechuudha. Isaanis Barawwa, Humbannaa fi Akkichuudha. Sanbira kunneen Bareentumni 5 jechuun Karrayyuu, Arsii, Marawwa, Akkichuu, Humbanna. Waa'ee Akkichuu kana yeroo hedduu namni konfiiziina qabaa. Akkumaan jeetti yeroo biroo fa'aa anallee dhuunfaan gaafatanii yoo falmine malee amma haasa'u irratti nama rakkisaa. Haa ta'u malee Karrayyuun baasoo fi dullacha qaba. Arsiin sikkoo fi mandoo. Marawwa ituu fi bahariin alaqaa baharii jechuun alaqaa bahariin hoggaa jiru warsee isa kaja'amu qaba ja'a. Kanammoo uummanni Oromoo hedduu uummanni ituutis hedduu wannan jiru. Achii gakuttee Akkichu 12 qormaanni isaaniif godhame hedduu xiqqaadha. Akkichu naannoo bal'inaan diida waaleetirraa ka'eetti Somaalee haga Barbaraatti qubata. Yeroo gabaabaatti Akkichu maquma Akkichuuttiin paarlamaa Somaalilaandii keessaa teessuma qabaachaa ture. Yoggaa dhufne Humbanna. Namni hedduun Humbanna abbaa qallootti hin fudhatu. Garuu an hagaan qoradhetti Humbannaas 2 qaba. Aniyyaa fi qalloo. Especially expertoota seenaa kan akka Maastara Sanfaa fi waan tokko beekan. Uuma kana fiti. Eelaan seenaa himuun bareeda. Namni hanga jiru dhalaaf seenaa lafa kaa'ee jechuudha. Dhalaaf seenaa dabarsee dhalasaa dhaalchisa. Namni seenaa hin qabne nama dukkana bade. Haqa isaan beeku, lafa isaan beeku, mirga isaan beeku dhamaa nama yeroo hunda nama fakkaachuudhaaf yaaluu jechuudha. Kanaafuu seenaa barsiisuun dirqama ta'a, seenaa barachuunis dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa ammoo seenaa dogoggoraa kan diinni Oromoo addaan facaasuudhaaf, Oromoo dhamaasuudhaaf barreesse sabaaf dubbisuunis dogoggora. Oromoon har'a yoo kitaaba siiqa dhugaa barreeffachuu baattees seenaa qomeetiin wal dhaalchisaa dhuftee wanni sii takkallee dogoggora hin qabdu jechuudha. Kitaabni immoo diinni barreesse sabaaf himuun hin ta'u. Diinni gootummaa Oromoo xiqqeesseeti. Lafa Oromoo tana Oromoon itti dhufte jedhee himee seenaa Oromoo balleessee kitaaba kaa'ee jechuudha. Kana saba dhaalchisuun ajanduma diinaa san saba irratti mirkaneessuu jaamaa jechuudha. Haga gartee silaa deemanii haqa isaanii barbaadan gartee beektonni keenyaas uuma kana sabaaf himaa jiran akkuma dhageenyu kana jechaadha. Amma fakkeenyaaf laali lola jalan kootiis xiqqeessee amma fakkeenyaaf kitaaban naftanyoonni barreessan. Taglasaarii Mukuraa kitaaba barreessee jira. Waan Oromoo kan akka malatti himee jechuudha. Gootummaa Oromoo akka malatti himee. Kanumammaas sabaaf himuu irratti namni keenya argamaa jechuudha. Kan Oromoon bishaan keessaa dhufte jira.
dictionary of Ethiopia kaju namni dubbiftan heddura Oromoon Madagaskaarii dhufte bishaan keessaa dhufte jeeti Oromoo tana kana godhee ibse jechuudha. Arraan tana gaa kana sabaaf ibsuun yoo ilmaan jara sanii taate malee sabni waan kana sabaaf hin ibsu. Oromoon lafa tana seenaa baroota dheeraa baroota 1800 olii itti qabdi jechuudha. Oromoon eega gadaasii tumattee wamata 5,000 ol. Gaafa ardii Afrikaatiif qaroomni hangafaa Oromoon gadaasiitu wal bulchaa turte. Duuba obboleeyyan kiyya haasawallee isinit dheereessuu hin barbaadu. Ilmaan bareentoo 5 jechuu namni hin beekne hin jiru. Ana akkuma gartee walgahii sanirratti caljaanii hayyoonni meeqaantamii jira laalaniitun ajaa'ibsiisee jecha. Wanni kun waan hanga guyyaa qiyaamaatti ta'a. Wanni kitaabaan barreeffamee fi wanni qilleensa irratti hafe tunni ta'e sidhalte kan hubarte hamma waan kana beeku ni du'a. Waggaa hidhalte kana dubbiftee jechuudha. Amma kitaabaan isin agarsiisa kana bareentoo 5 an ka beeku ni du'a. Ilma kiyya kana dubbisa. Aboo bareentoo 4 miti 5 yoon kajuu taate abbaa kitaaba askannii ja'a fudhatamee jechuun kun dogoggora seenaati. Kanarraa kan ka'e hayyoonni keenya waan dubbatan qaban. Waa hedduu dubbatan. Akka gartee waraabessi jeejaan saanii badee ooma gaariin dhagahee. Eeguu bakkannaa barbaadaa waan hamtuu dhagahee jeejaan. Seenaa himuu ni tolche. Ammoo deebi'ee bareentoo bakka lama qoodamu. Bareentoo 5 dhuga bakka lama qoodamu. 3 Harargeetii fi 2 Karrayyuu fi Xumuugaa. 3 kun 2 kun Karrayyuun baasoo fi dullacha qabaachuun waan bareeda dhuga. Arsiin sikkoo fi mandoo qabaachuun waan dhugaati. Murawwa ituu fi halaqaa waan haaree warfeeysa jechuun halaqaa yeroo sanitti waan jiru. Kitaaba irrattis waan agarreessi warfeeysi maqaa bineensaati. Warfeeysa fareeysa gafarsaaf gadamsa kun maqaa bineensaati. Barsiisota waan kana barsiiseen badii keenya barsiiseen irra deebi'ii waan kana qulqulleeffadhuu jennaan. Deebi'i qalloo ilma bareentoo ilma Oromoo obboleessa. Humbannaa ilma bareentoo ilma Oromooti malee humbannaa. Qalloon dhalle. Qalloo fi humbannaa obboleeyya. Deebi'i akkichuu ilmaan afran qalloo keessa jira. Ibidda 2 keessa jira. Ibidda jalaatti sanuu. Yoo gartee gama oborraatiin akkichuun ni jira. Gama gartee ilmaan afran qalloo keessa ilmaan alaa keessa Butayyuu keessa jira. 3 Butayyuu keessa jira jechuudha. Kun ammoo akkamiin bakka bu'uu danda'e osoo qalloo jiru osoo ala jiru oborraa osoo gartee abbaan isaa qalloo jiru 3 Harargeedha. Murawwaa fi humbannaa fi akkichuu akkamitti ta'uu danda'e? Osoo abbaan jiru ilmaan dachiisu waa yaaman. Bareentuma bakka 2 baha. Tokko bareentuma Roobeeti, tokko bareentuma Xabbooti. Oromoo ibiifuu ka Xabbooti. Yoo gaa Xabboo Oromoo malee ka biraa qabaatu ta'e Oromoon obboleessaa harkatti waan gammachuuti jechaadha. Kanaafuu waliin dhaha seenaa kana sirreeffamuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e obboleeyya kiyya amma fakkeenyaaf ilmaan akkichuudhaa 12
Diida walidirraa kaanii haga barbaraatti qubatanii hoggaa amma yeroo ammaa kana keessa jiyame ummata saniif ijji ummatachi jiru san akka millaatti dandeessee bakka ittiin gootu yoo ummanni sawwaate takka dandeessee irraa dhorkuu hin dandeessu. Obboleessuma kee ka gabrummaan facaaftee bakka jitti gartee ambatee jiraatu gaafa iftaatee ifii yaamtee yookaan qubsiisuu dandeessu yookaan namarraa dhorkitee ichitti abboomsuu dandeessu qofa dubbatta malee akkuma ifii duraan dhokatee jiraachuu jirtu dhokatee si jiraachuun siif gammachuudha jechuudha yoo isaan san balaa biraa uumuu deemte malee. Sabni Oromoo faca'ee jira. Bakkaa bakkayyuu jira. Ammoo ifi wallaalleef beekaa jecha. Garuu ati dirree baasuun osoo ati akka godhuufii hin dandeenye dogoggora jecha. Rakkina san eenyutti gaafatama? Hawaan san baasee. Anamma fakkeenyaaf lama fakkeenya tokko yoo kanaan taate. Gaaf tokko isin Oromoon tun Soomaaliyaa keessatti haga baharaatti teenye jettanii isin namuma silaa as qubachuu dhiise as keessa bahuttu hin malle kanaaf harkaaf dhageettii deessin hin dandeenye jechuudha. Waan sana eenyuutu ittiin namoota gurguddaa jaasoo inni irraa dhageenye. Bakka dhoorgan jechuudha. Hanga iftaatee saba kee ka bakka biraa jiru waa godhuu dandeessutti dubbachuun yakka jechuudha. Silaa ka dubbachuun sirraa malu ka gartee Oromummaa rakkachaa jiru jechuudha biyya hunda keessatti. Kanarraa obboleeyyan kiyya haasawallee isinitti dheeradhu yoo dogoggores dhiifama naa godha. Mee wanni kun waan callisanii ilaaluu ta'uu miti. Balaa osoo hin dhufne maganfatan jedhan. Kanaafuu obboleeyyan kiyya gaarii arraan tana chaanaala muudeettuu biratti waan kana isinii dabarsaa jira. Miidiyaa irratti isiniif dabruudhaaf kan ammaan tana irratti hojjechaa jirru akkuma hordoftan isin afeerraa jecha. Kanarraa hayyoota keenya kanneen lubbuun hin jirre sagalee isaanii kanneen lubbuun jiru sagalee isaanii mee waan kana miilanumaan hordofaa share walii godhaa, like godhaa, subscribe godhaa. Seenaa tana irratti hojjenne hayyoota keenya haguutuu addunyaarra jiru kallattiidhaan akka gartee waan kana yookaan gara yookaan morman irratti isinii dhiyeessuudhaaf waadaa miilanumaan isinii galgama hiyyaanis. Kanarraa kan ka'e Rabbiin jannataan haa qananiisu, jannatul firdaus Rabbi haa kennuuf, abbaa seenaadhaa, Haaji Mormor abbaa seenaa mee waan inni jiru dhageeffadha. Qal'oo bareentoo Oromooti. Arusiin Kaximugaa bareentoo Oromooti. Karrayyuun ilmaan Karrayyuu bareentoo Oromooti. Anniyya ilmaan Humbannaa bareentoo Oromooti. Bareentoo Oromootii fi ilmaan Booranaa Oromootiitu Oromoo jedhama. Booranaa Oromoo bareentoo Oromoo. Oromoo Waaqo daadhiin ka'u. Kalamadaa sheekha keenya beekamaa doktora fayyaa hayyuu keenya Sheekh Alii Shuuneedhaa waan inni jiru dhageeffadha. Jalqabatti afaan Oromootiin itti aansee afaan Arabaatiin. Oromtichi ilmaan meeqa dhale? Deebi ilmaan lama bareentoo fi booranaadha. Ilmaan Oromoodhaa kan fi dhalee bareentoo booranaadha yooniin si galee. Ilmaan Oromoodhaa kan fi dhalee bareentoo booranaadha yooniin si galee. Ilmaan bareentoo meeqa? Deebi shani. Tummugataa akka Morowwa lama, Karrayyuu sadii, Humbannaa afur, Qalloo shan. Jara shanan kana kan Sheekh Bakrii Sabaloo walaloo keessatti dubbate. Isa batee dhabamee dilli bareentoo dhalee
ومن يقوم التي بكت بايلمني ليس بديد ما بيجل برين تولي ومن يقوم التي بكت بايلمني ilmaan bareentooti shaniitu muggaa morowwaa karrayyuu humbannaa yaa gurbaa ilmaan bareentooti shaniitu muggaa morowwaa karrayyuu humbannaa yaa gurbaa shaneessan qalloo jabaadhuu baradhu yoo dursiiddan bahiin arraddaan baafadhu ilmaan booranaadhaa ameeka kan sadaffaa bokkuu afran qalloo itti aanaa abbaa gadaa Abdumaalik Jundiidha. Waan inni iyyuus dhageeffadha. Maqaan kiyya Abdumaalik Jundii Ahmed Gabaa Guulaa Elee Mootiin Jaama. Gahee nuti kiyyaa bakkuu yookaanis itti aanaa abbaa gadaa afran qallooti. Dura dursoo uumuu as kunnu obbolaan Booranaa fi Bareentoo achirraa deebinee Boorana biratti 5 fi tuqaa takkaa jira hortee isaanii 11 jechuudha. Oromoon Bareentumti 5 waliin dameen lattuu Oromoo walumaa galattuu 16 jechuudha. 16 kanarraa dhimmi har'aan tanarratti xiyyeeffannee ilaallu seenaa Oromoo irratti hamma tokko waan dhageenyarraa waan hubanneerraa akka ibsa kan nuuf nu afeere waan kana ta'eef jecha haala kanarratti amma 5 Bareentoo jechuun Tumuugaa Bareentoo, Murawwaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, ilma afraffaa, Qalloo Bareentoo, ilma shanaffaa, Humbannaa Bareentooti. Jarreewwan kun Bareentoo warri jennuun kun Bari'aantoo jennaan jechuudha. Yeroo kanarratti gaa amma qaroomni guddatee dura dursoo obbolaa lamaan irraa kun sagalee isaanii kan kaayame qilleensa irratti hafe waan ta'eef isaanuma kajiru kana hunda kallattiidhaan isiniif dhiheessuu keessatti irratti hojjechaa jirra. Hagasuu nu hordofaan afeerraa teenya obboleeyyan kiyya qaalii kan dhiiraa kan dhalaadhaa seenaa teessan hordofadhaa akka gartee ajandaa biraa uumanii saba keenya dukkanaa fi rakkoo fi wal nyaachuu wal kumachuu keessaa akka bahan seenaa teenya dhugaa haa hordofnu. Kitaaba warreen Oromoo hallajatti guuru ture ammaas hallajatti guuruudhaaf boolla qotaa jiruuf akka boollatti hin guuramneef seenaa teenya haa hordofnu. Dhugaa jala haa yaanu. Dhugaan ni mooti. Haga walitti deebinutti nagaa nu turaan hordofaan afeerraa teenya. Haga walitti deebinu nagaan naa jiraadhaa. Yoo yaada qabaattan bilbila asirraan isinii kaaya. Komantii jalatti yaada keessan nu barreessaa. Waliin taanee